تسين الربا نميسي تكررها وانت اسين قرص قارين عن كنيني الربا سنتو الربا كان عن نجه جروت يلي ندبسي سنة jadi hada raba keessa wani nu qabxi kana filanneef tokko rakkoon wani har'a social media gubbatti gabbahe kun mana keessa dubbiin cabe mana keessa dubbiin badde guddisatu mana keessa badde har'a ilmaan lafaa bahaa jiran ilmaan tiktokii taate daa'imni hirribaa ka'e jalqaba bilbila iPad fuudha jalqaba hirribaa ka'e TV banatee ashaangulliitti ilaala har'a wanni namni waggaa 30 beekne ijoollee waggaa 5 waggaa 6 ilmoo dhaabilisummaa kenninee fi mucaa yoo tuqanna jala aaraa mucaa kiyya na jala hin cinqina mucaa kiyya bilisummaan dhorkina mana kana malee bakka biraa qabaa nama kana malee ana malee ka biraa qabaa jetti haati jechoota akkanaa kanaan ilmaan bilisummaa wal qabattu itti gadi dhiisanii osoo sosoba mucaa goobsanii mucaan adurre irraa gara leencaa jijjiiramee wayita waggaa 10 gahu mucaan haadhaaf abbaa ija keessaa fuudhuuf ta'a. Boodarra waggaa 15tti gaafa waggaa 5 achirra dabalate goobe quufe nam tokko harka isaa qabachuu hin danda'u dubbiidhaan nam tokko kan danda'u fuula keessa sitti as tufa fuula keessa sitti as dubbata boodarra mobaayila harkaa qaba sooshaal miidiyaa fudhatee gabbahee ka ulama arrabsu isa ka diin xiqqeessu isa ka safuu biyyaa cabsu isa ka abbaa fedhe matarraan koree abbaa fedhe miila isaa garagalchuu isa bakki dubbiin irraa badde asi wanni nuti irraa dubbachuu barbaanneef illee kana osoo aga feete 70 mallee toobattee ka rabbi siin dhiifne haqa namaati hayti namaa lamatti qoodama tokko waan mallaqatti rarra'u tokko waan gurratti rarra'u irdi namni mallaqa namaa hate yookiin amaanaadhaan fuudhee nyaate deebisuu danda'u abbaa san bira dhaqee dhiifama isa gaafachuu kana lamaan qofa yookiin mallaqa kallattiin deebisu dadhabduu dhayxee dhiifama gaafachuu kana achitti hayti qabeenyi namaa haqa rabbiitiin haqa namaa lammaffaa gurra nama hamatte nama maqaa balleessite dhiifama gaafachuun dirqama yoo dhoksaan amma dura bakka inni hin dhageennetti ka hamattu taate nama garii yoo itti himte yoo inni ka aaru jettee yaaddu taate nama garii yoo si hamatte jetteen maal abbaa keetiin hamatte jedhee yoo kaaftee sitti ka ka'u taate nama san jedhan ulamaa'ni dhoksamaan toobatta akkuma dhoksaan hamatte jedhan yoo ammoo namni sun nama dallanuu miti yoo dhiifama gaafadhallee dhiifama naa godha jettee kan amantu taate fuulduruma isaa dhayxee dhaabbattee dhiifama gaafattaa waa'een gurra namaa balleessuu kanumaan gabaabbata. Waa'ee haadhaaf abbaatiin dubbii kana kaafne guddisa ilmaanii keessatti kan achumatti aayata bira tarkaanfanna. Inni lammaffaa guddisa ilmaanii keessatti tarkaanfiin itti aanu haadha gaarii filachuu. Mucattii funyaan isii qajeele yookiin hidhiin isii bareedee dhaabata tolchii jettee fuute tana ofii fuute malee ilmaaf hin fuune. Akkasiin zaahira sitti tolte ilaaltee fuute taanaan kana ofuma keetii itti bashannanuu fedhima onnee keetii lubbuun kee barbaadde san guutuu fuute malee intalli tun bor ilma kiyyaaf akkami dandeettiin ilmaan naa guddisuu isin qabdu muuxannoon isin dura barumsarra hamma ta'e qabdu guddisa gaarii haadhaaf abbaa akkamii biraa gadi baatee qabdu baakgiraawundi isii khalfiyyaata waan jedhamu dubbe isii hagam qorattee ijoolleen tun booda hagam tokko mucattiin tun ijoollee xiyyaaf hagam naataati jettee qoratuun dirqama. Al'ummu madrasatun in a'adattaha haati mana barumsaatti yoo tolchitee qajeelchite yoo argatte yoo qopheeffatte haadha gaarii isiilleen sii qopheessiti sanyii gaarii jedhan. Ardiin nagaa qabu ardiin albuuda qabu lafti biyyeen isaa gabbataa biyyeen isaa albuuda qabutu biqiltuun gaariin irraa biqila. Lafti xurii lafti shamaan lafti tortoraa lafti ashawaan waa biqilchuu miti waan gaarii waan fokkataa biqilchuu miti numaan biqilchu lafti garii. Numaan biqilchu naam. Biqilchullee lafa baala summii biqiltu ta'a lafa baala summii biqiltu. Baala qoree namaaf tajaajila tokko kennine kan ilma namaa darabu.
yoo akkana jennu inni qofti haadha filatu qofa miti isiillee dhiira filachuu qaba. akkas Mucaan konkolaataa qabaa akkaawuntii isaarraa mallaqa qaba jettee yookiin Ameerikaa biyya guddaatu jira asii paaspoortii yookiin viizaa ergi biyya kanaa na fuudha iyyummaa keessaa na baasa jettee itti liqe. Baatii 4-5 booda wanni ati achi ilaaltee dharraate kun tarii hin jiru hedduun isaan jiru. Abdiin hedduun hin jiru. Abii uumatti illee abdiin hedduun hin jiru. Nama asliin isaa gaarii hundi isaa bareedduu maatii bareedduu keessaa bahe guddisa gaarii qabu. Ilma ganamaan tole ilaallattee itti heerumuun dirqama keeti atillee ilmaan irraa ilmaan haadhaaf abbaa jidduutti sheeriidha. Wanni abbaan qofti irraa qaba jedhamu hin jiru wal jidduutti sheeri. Guddisa ilmaanii keetiin irraa gaafatamta atillee. Mucaa fuula qajeelu babbareedu ka sheertii isaa bareeda qabu jettee asitti lixe taanaan namni fuula bareedeef jiruu nama hin bareechu. Namni arraba bareedeef jiruu nama hin bareechu. Nama arrabni isaa mi'aahu ka fuulli isaa ilaalan bareedu ka yoo bira gayan amalli isaa akka qoreetti nama waraanu jira. Kan ofirraa ilaaluu barbaachisa qilleensumarra ilaaltee chaatii walii bareessite yookiin karaa gubbaa wal dubbifteef agartee kana bultii jettee ittiin seeni. Bultii diigama, bultii faca'aa osoo hin ijaaramin diigama. Akkuma Oromoo mammaaktu manni foon harreetiin ijaarame gaafa waraabessi yuusa diigama jedhama. Manni har'a jaalala fuula laalanii fuulli obboleessoo fuulli bareedaan fuulii si nyaachisu aslan fuuli maal adabna fuuli ma nyaatan fuuli maa siin fidi. أبو أسود الدؤلي بيكتني أول من اخترع علم النحو بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أبو أسود الدؤلي سلف دران دبرا ورا تابعاتي ورا علي فارق أبي علي بن أبي طالب قوت أمة محمد بريدة فغلب أن صحابة رسولك يسالمون لتربة أكم بريدة أن سنتي ساتوقع علي بن أبي طالب تكو قبتها على برد اللي كمان ورجينات تكو برد اللي باسل على علي ثم في هم بلبلة بكسي بلبلة أنما تمجد أني جو جهادك يسد بلبلة بكسي بلبلة مكان كيس أنما تمجد علي دندتي ربي ساكن الرعيش أجا إساتين علمي نحوي وكين سير لغة أفان عربي الجوروني عربا تهين هدول الإسلام ما سينو جل قبل أفان عربا لبنان سيروت أفان عربي هدول أبسو إجلال علمي نحوي جدامونا كاهي جئي سير لغة akka barumsa jechuun dameelee barumsaa keessaa tokko. Akkasuma. Kaahee seenaa keessatti Abuu Aswad ad-Du'alii kana Aliyyitu isa ajaje. Abuu Aswad ad-Du'alii kana seenaa isaa isinii himuu ta'a. Ijoollee isaa walitti qabee jedhan Abuu Aswad ad-Du'alii. Faqaal yaa abnaa'i yaa ijoolleetiyya ahsantu ilaykum sigaara wa kibaara. Wayita isin xixiqqoo jirtanillee gaafa isin guddattanillee tola isinitti oolee guddisa gaarii guddisee waqabla an firrajul osoo isin dhalatin durallee an isin guddisaa ture jedhee. Jennaan ijoollee waan jettee abbaa keenya gaafa nuti xixiqqoo fi erga nu guddannallee tola nu ooluun akkuma jiru. Osoo dhalatin dura yoo nu guddiftee nuti hin dhalanne jennaan. Akkasii miti dubbiin akkasii yaaddan sanii miti. An isin guddiseen dhaloota keessan bira ka'an baanu dubartii keessaa haadha bor ittiin saalfanne haadha bor ittiin isinin arrabsamne filee isin fuudhuun osoo isin hin dhalatin osoo isin duniyaa kanatti gadi bahin isin guddisuu keessaa tokko jedhe. Akkanatti yaaddeen warri gatiin fuudhaa kaayyoon jireenyaa warri bilchinni sammuu isaa gale maaliif argi tanarra jiraannan isaa gale egeree borii maaltu nurraa hafaan isaa gale. Bifa kana yaaddi dhiirri seenaa qabda. Ijoolleen achiin dubbiin galtee fi fudhatan. Haadha gaarii, haadha bareedduu yookiin abbaa warraa gaarii waan asitti namaa galuu qabu. Dubartiin bareedduu hundi gaarii miti. Garuu dubartiin gaarii hundi bareedduu. Dhiirri bareedu hundi gaarii miti. Garuu dhiirri gaariin hundi bareeda. Nama fuulli fokkatu
كأمو فكنا فول إساسا أمل إسا فايا أمل إساتي بريتشي miidhagina jechoota damma afaan isaatti bahuu fi amala gaggaarii isaa yookiin isaa dhoksee jiru bareedi ka warra babbareedaa fuulli isaa malaa'ikatti fakkeeffamu wajjin jiraatee wajjin azaaba duniyaa danda'e. Kanaaf haadha wayita filtu hadiisa reef Umar al-Faaruq dubbate keessaa tokko tunkahu al-mar'atu dubartii amalli banii aadam ka ittiin fuudhu ma'furii fi jedhe rasuulli abbaan fedhe keessaan bahu. يهودان نصارى يوكين من كريستانا يوكين من الإسلام نمو كيف سنبه لجمالها ولمالها ولحسبها إرى يوكين زري يوكين سني تكا بريدو مفهول يسي تكا أبين يسي فاظفر بذات الدين تربت يداك أتي أفرنك إن كان كيسا يسي دين فايم تسلت به يوكين أركي كيف جدت متأني لرسول حديث كان كيسة تيوان أنتم قال لي هاروفني كتاب رات نرجين في كياتين قال لي صدر رسول الله منسوب ديني درا هندي ساتو وان بيجر راومنا كسنا تنين أصلي تأسد بيجر نعم بيجرني يقول سيكون أصلي يسر راومنا بير أبيني إلمنا ما كن أصلي تأسر يسابه كس إذا كان رسول آخر فاظفر بذات الدين تربت يداك يوكي سدنسني وما أصلي نسابي يدي وكان فرق كيف يجيك أبتين هاما ما كأربني دور ولين جدت ليته ستي واني سدنو وان بيجت دي إلا الدين دين هو بيجر عنده بيجر الله من السماء كس سمر رأيه دين سمر راقب بريدني فولا بيجيء نفكيسر نسنكم اللي من ما كن واسدي تولي مركمي واسدي ولي مركمي جدا روحي عقلي في جسدي وكين قام والروحي هوغنو ربين إحسانا أركان إحسانا بوسف وان عقلي هوغنو أركان إيمانا بوسف وان جسد كان هوغنو مو أركان إسلام بوسف أركان إسلام بوسف وان قامت رب كس أركان إحسانا وروحي ترب كس نعم أركان إيمانا مو وان عقلي ترب كس توك جلان بالي تجين كيسة نعم أكما عالبني بدا نمت محمد بن القيم الجوزية جل دراسات تيمية رحمة الله عليه إيه جسني كل فابه روحي قبرا بؤي جسدا في روحي في ربي ولدتي والكيسة كاهي ولدتي يونم تتشكون كما لفابه كما لفا مرق نياتا إغاتي بشننا بريدو مجرو دنيا كنا نياتي دوغي قاما كنا قبضسي دلبي جده جسني لفا بك إلي لفا به سن جرى أمن كما لفر به نياتي قبضتكن نعم روحي سمر رفت الليك أبتي أرضي تربجالة ترنجل ولي والقورة الله أكبر إتي ألفاتا ولنك أندنده لفمتك فجل يو أمو روحي قبرا رفت يوك ربي مالد وان يسيك اللبو وأنا يرجع كس تولى ربي يو أتي وان سمر رئيسيدو كرفو إبادة سن كاللب سيتي إبادة سن ياكي ولا فمرقو كان ستي فيجد الروح خفة روح كن قام تتوتشتي فيتحلق به إلى بكر في سنة برا وهو الجنة بكر جنة جنة كس وأنا قبل كان كافني في هذا في لتشون المانيف هرقا بريد ما فول أشيتي في والسين بالدبتة ديمتو في ورجفتة ديمتو لالته أكا سندرة دبنة في النه أكا دكتور عيد القرنين جدي دبرتي غري نمني غري رفيسة ديرتي سيف وديوني ملك تنقلو رفيسة سيج على الربسيط ديرتي ميرا غري اللي نما ترتيب أبو سيوني ملك تنقلو نمني الرمي ساك كما سنة جميلة غادينا كس سبحان الله أخلاق ألتي تشيك والغور برباتيس أخلاق نمني أخلاق اللي سوى عندرو ألتي تشيك والغور أجرام كس
qabxiin inni gaafatu hagam barattee miti hagam qaraate taqaafaa hagam qabda as keessatti qabxiin dubbachuu barbaadu tokko الكفء في النكاح وانجد مجرى الكفاءة في النكاح هكذا نمني والفود كون والمدال قف اسين دكتوريتي براتي صدركا بروفيسور ما تجرتو اني ان كنت من براتي اسيف ولميرات من عندر هكذا يوم ربي قدري ربي مرتسف مالي امه ولي قالوا متي كمت ارض بسمي ولي قلت ما ارض بسمي ولي قلت تكون بوسة بوسة قربون قمديدة inni takka umri isatti baadiyaa baheen beeyi isin umri isitti takka baadiyaa dhayxeen beeyne yoo ol fuudhan ummanni kun waliin galu kanaaf ulamaa'in hangafa irratti bakki namni wal madaalchisuu qabu ka ulamaan hedduun itti walii galan tokkoffaan diin keessatti laa tuzawwaju afiifatun bikaafirin لا تزوج فاجر مؤمنة بكافر ولا عفيفة بفاجر أكسر ابن القيم هكذا بدن دبرتين مسلمة تربي في أمانته نما كافرة هيرمو سلطنة نجم موجة الشرك حرام حرام مال الجنان ملك الإيمان والمدى إني كون رب نبي نمني رب نبي همان قبل يصير رب أرجت نمني رب أرجت همان نبي ولا تزوج عفيفة بفاجر يسين كل التين مو يسترى هت اللين هير متجر الله مجاب بدي يعني كان كهلاك واميك أفتافتي لفان جهه يسين مؤمنة مشرتي ربي جعلت مسجد فلاني إذا موج أفرا بيتي فلاني ولفدون انتهوا أبدا والخبيثات للخبيثين رب الله طرين طيمة فنجاش انت بيتي في الدمالي كاس لا شرط فنجا ولا كاس نعم أكنت نما قال فاسا أكنا كان فاهم هاسا جولي أما تقول هاسو جرا كاس إني درا حتى علماء نقري تدركا بريدمني والمدال قبل موضوعه في ست كن لا عبرة له لو نمني وفي إساتي ولي قالوا أبي يعني دبرتي بريد مالي أوان بريدات إيه في دبرتي بريد مالي مفود يوجد ثم في لأنه إساتي قالوا في شرطي كفاءة كيست شرطين ثورة علماء المدالو كيست نكاح كيست نكاح كيست إيبان قبال سنيوم من اللي سنين عربا أبشت هيرمون نكاح الرد إيبان قبال شرعا كيست نهي لأن نمني مسلمة إمرتي ما تتقل جدا ابن تيمية رحمة الله عليه نمني سلامة هندي ما تتقل جدا واني قسم ما جدا مجندم ما رمي نمني لا المؤمنون أكفاء بعض جدا نبي كان ها المؤمنون أكفاء بعض جدا بقى دبنا تشتري هكذا بلال بن رباح مجام كين يسوني عربة فولي برين كان يمني بلال بن رباح في أبوليس بلال تغافتك من أماما أنصارا لك أيه ور أنصارا ور يمني في أسلي ور أوسي الخزرجي انتلا فولو لك أن بلال كوني أبوليس ساق أباتي جل لكو انتلا تكفورو من ماتي تقول لك برتي وهي أرجتني لكو والبره أيه بلال دبي بيكا أكا ور رومو قرد دبي بريك بيكا بيكا أيه waan jedheen warra maatii warra soddaa bira dhaqee kadhachuuf dhaqe obboleessa isaa harka qabatee ol seenee gatta'anii كنا كافرين فهدانا الله وكنا فقيرين فأغنانا الله وكنا عبدين فأعتقنا الله فإن زويتمونا فلكم الشكر ولئن رددتمونا فلكم العذر ربيك تفرج جرته إيه كنا فقيرين دران يوليت الرور هي رب ندرون سي دران جللت الرب نقجل دران قبرة الرب نبلي سامسي يو انت لا تسنو كني كان دلتا قبدني ورقد تني سبب قبدني الله الله روايه غريبتي ان زويتمونا فلله الحمد وان رددتمونا لا فلا حول ولا قوه الا بالله بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه أيه
yoo nuu kennitan rabbiin galanni haa gahu إيه yoo nu dhoggattanillee inna lillahi yookiin laa hawla walaa quwwata illaa billahi إيه wallahi warri ansaaraa dubbii tanarra kalimaata kan dubbanne itimsan intala kennaniif jallachuu intala fudhatanii bahan الله أكبر namni islaama ta'e maatii tokko jechuun dubbii kana bilaal intala habashaan fuune أكسي sahabaa keessaa immoo warri intala habashaa fuudhe heddu zaydi hibbu rasuulillaahi ka jedhan eentu de صلى الله عليه وسلم Usama ibn Zaid eentu de Zaidin eentu de intala Itoophiyaatu barakaadha laakiin eenyu Ummu Ayman أكسي wanni qabxii kana kaafne intala takka wayta fuudhu deemtu hamma ta'e waan wahiitiif si madaaluu qabdi beekumsa irratti bol warrakkiftan guyyaa borii barumsa irratti xiqqoo wali dhiyaatuu qaba namni tokkoomuu qabaa miti yeroo ammaa fa'a yoo keessachi deemne dubbii ulamaani gariin madhabni illee kafaa'aa keessan gala warra jedhu jira yoo isin mazhaba ظاهري هردفت فكين ابن حزم إيه ابن حزم شمس لكنه طلع من المغرب كمان له سني إيه فكين ابن حزم كل مذهبات خلاف سوى حد كيف يصير مذهب ظاهريات إني ما مذهب مالكي يوتي إيه حكمي مسار الرتي ولا من دور أكسي أبو حنيفة يوتي مذهبها احنا سين هنا بلاد هذه sadarkaa paartii fakkeenya yoo isin fakkeenya paartii wayii taatee paartii biroo deeggarellee rakkisaadha yoo walii galan malee kanaaf namni wayita fuudhaa ka'u isii qorachuu qaba haga isiin qaraate haga isiin barattu bilchina isii aqlii isii ilaaluu qaba نعم amala isii warroota hiriyaa isii ta'an duuba deemee isii ilaaluu qaba qaba gamtakka ibaadaa rabbii qabdi namni haga gaafa wal fuudhuuf deemutti nam mu'mina malaa'ikaa tahee dhufa awwala namni hundi isaa أكسي نعم raayitii dhibbatti walii kennee bar chaarjii guute kanaa walitti dhufa awwala nama أكسي feekii bitatee jechuun chaarjii guutuu إيه wayita bultiin jalqabdu dhakaan qaata bokka'e الله chaarjiin ka dhugaatiin baatir loo jedha bargaree kashatti daawwan حقيقة أنقى سنبا kan nama dhaamu jira gaafa awwala walitti dhufu mu'mintoota hundi isaaniitu إيه salaatanii soomanii qara'anii achi booda subii gaafa jalqabaatu dabra awwala irratti الله namni yoo ibaadaan hin guddatin kanaaf lafumaa ka'ee namni utaalee bakka isan geenyu bakka isan madaallu waan isa wajjin hin geenyetti tarkaanfatu kan qabu haadha filachuun asii dubbii dheerachaa jirraa gabaabsuu qabna qabxiin itti aanu gabaabsineetiin bira tarraa qabxii waa'ee guddisa ilmaanii kana kutaa kutaadhaan qoonnee osoo sagantaa kana torbirraa guyyaa takkallee taatu bifa kana itti fufne qabxiin kun qabxii dheeraa guddisni ilmaanii hedduu ruuhii isaanii kanatti guddisu ruuhii isaanii kanatti qallabu أكسي tarbiyaa biyyaan kunuu akkuma nuti barre kanaa miti kararra wal kaa'uu barbaachisa walitti himuu barbaachisa yeroo ammaa namni ilmiidhaan wal qabsiisee daawaa godhaa jiru muraasa ta'aa jira xiqqaataa jira أكسي agandaa xixiqqoo hundaaf asirratti wal geenyee haasawaa oolla yeroo hedduu kun sirrii miti ummataa ilmiin dabruu qaba irratti qophaa'anii ulamaa'ni gurguddaa dhukatanii ta'an gabbahanii ummata keenya barumsa sirnaa dabarsuu qaban أكسي warri duraan yeroo dheeraa ummata keenya barumsa da'waan ummata keenya gargaaraa ture itti deebi'ee ummata keenya ammas kararra kaahuu qaba